Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarda nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handhuula mirgaan haa galu. Karaa fi bakka dalagaa akkasumas mana teessanii warreen raadiyoo Simbirtuu caqasuuf nu eegaa jirtan marti akkuma aadaa keenyaa maatii waatiin alaamanni isin nagayaa jenna dhaggeeffatoota keenya kan Oromiyaa fi Yaambaa. Har'aa sagantaa keenya oduudhaan takka jennee eegallee qophii simboolamu wal duraa duubaan itti aansina. Har'aaf qophii imalaa waan hin qabneef dhiifama jechaa amma garuu oduu torbee kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtan dhaggeeffatoota keenya oduu isin dhageessifna ka oduu isin dhageessisu an Gammadaa Baroodaati. Fincilli barattoota Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaa torbaan kanaas itti fufee jiraachuun beekame. Barattoonni dhimma kana keessaa harka qabdu jedhaman 3 humna mootummaatiin hidhaman jedha maddi keenya achirraa. Fincillu kuni qaama warraaqsa diddaa gabrummaa sirna Itoophiyaa irratti gaggeeffamuudha jedhu barattoonni Oromoo. Jeequmsi mooraa guddoo keessatti erga ka'ee bubbulus akka addaatti sababa filmiin afaan Oromoo akka hin agarsiifamne dhorkame jechuun yeroo dhihoo asitti jabaataa dhufe. Ebla tokko bara 2013 mana barumsa jireenyi sadarkaa lammaffaa keessatti dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo halkan barattoota muraasa walgahiif yaamee waan irraa hafaniif caasaa ABO keessa jirtu jechuun barataa mul'ataa hirkoo dabalatee barattoonni 3 hidhaman jedha oduun achirraa nu gahe. Dhimma kana ilaalchisee itti aanaa pireezidantii yuunivarsiitichaa Dr. Taayyee Tolamaaraam filmiin agarsiifamuu dhorkame inni jedhu soba akka tahee fi barattoota waliinis akka marihatan torbee raadiyoo Simbirtuutti himanii turan. Addi bilisummaa Oromoo basaasa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu ibse. Bitootessa 25 bara 2013 Wallaggaa Bahaa Ona Saasigaatti basaasota kaffiyaalota addalaa fi ayyala Ababaw jedhaman irratti tarkaanfiin ajjechaa yeroo fudhatamu basaasa Mokonnin jedhamu madeeffamu maddi oduu ABO mirkaneesse. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedootti basaasa mootummaa Tafarraa Ingichoo jedhamu irratti tarkaanfii maayyii fudhachuu addi bilisummaa Oromoo addeesse. Jarmayni mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch Musliimoonni Itoophiyaa murtii haqaa malee dararaan irra gahaa jiraachuu ibse. Human Rights Watch Ebla 2 bara 2013 ibsa baaseen himannaan hoogganoota Muslimaa 29 irratti dhihaate seera farra goolessummaa cubbuu gaachana godhachuun akkaan isa yaaddeessa ta'uu ifa godhe. Mootummaan himatamtoonni akka ittisan gorsa seeraa irraa daangeesse. Amajjii 22 irraa kaasee manni murtii olaanaa sabqunnamtiin dippiloomaattotaa fi maatiin hidhamtoota akka hin qunnamne uggure. Itti aanaa Daayirektar Human Rights Watch damee Afrikaa Leslie Lefkow tarkaanfiin kun garmalee mootummaan Itoophiyaa seera farra goolessummaa ulee godhatee mormiin karaa nagayaa daammachuuf akka itti fayyadamu taasise jedhan. Himannaan mootummaan hoogganoota Muslimaa irratti dhiyeesse kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba. Hoogganaan Human Rights Watch itti fufuudhaan uummata hiriira nagayaa ba'ee fi gaazexeessitoota hidhuu mannaa mootummaan Itoophiyaa seera farra goolessummaa fooyyessuu fi gaafii uummata Muslimaa caqasuu akka qabu jala sararuun hubachiisan. Dhaggeeffatoota keenya oduun saa kanaaf qopheessinaan ganuma qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Con tu tesoro
dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kutaa tokkoffaa qophii simbooti. Qophii kana keessatti mammaaksa garii kan marsaa hawaasa Oromoo biyya Switzerland irraa argannetu dhiyaata. Wallaalaan waan beeku dubbata, beekaan waan dubbatu beeka. Beekaan nama afaan cufata malee hulaan cufatu. Namni akka fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaate rakkata. Gowwaan gaafa deegaa nagada. Karaan beef maqaan bee hin deebi'u. Ganamaan baaniif rabbi jalaan bahanii jedhan. Ani hin hambifanne ati hin qalbifanne. Kan quufeen utaalaa kan utaale immoo cabaa jedhan. Ollaa fi garaan nama hin didin. Soombaa fi ableen barbaadani jedhu. Kursii irra taa'anii muka hin hamatan. Gamna gowwomsuun haala ofitti kuusuudha jedhan. Hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala kaayee rafa. Jaalala keessa adurreen ilmoo nyaatte. Asiin dhiyoon karaa nama bulchiti. Bishaan maaltu goosaa jennaan kan keessa jiru gaafadhu jedhe jedhan. Dhaggeeffattoota keenya ammaas qophiin simboo teenya itti fuftee jirti. Marsaa lammaffaa qophii simboo irraa keessatti gaafiif deebii torbee dabre obbo Kumalaa Addunyaa waliin taasifne kutaa lammaffaa fi xumuraa qabannee dhiyaannee jirra. Nu waliin turaan afeerraa teenya. Ada
ittiin hedduu namni beeku namni fuudhuu fi heerumullee kan viidiyoo isaa keessa kaa'u bashannanaa beeka jedhu. Isaanillee ni yaadadha. Mee sanuu jedhame. Bashannanaa meenuu gammachiisa. Bashannanaa meenuu taphachiisa. Muraada gaarii haa ta'uu jideessa. Jaallan kakkaalii misirroo lameen nuu gammachiisa. Widduu aadaatiin cidha saawwisa. Sirba aadaatiin cidha saawwisa. Kan jedhu ture. Ifama utaaloo Wakan mau kufa wakan dufka kena kabel jira. Tole galatoomi artisti kumala. Mee ni sadaffaa kuno eessatti dalagame akkam isa duriirraa addummaa qaba aynaa isaatiin hammayyeessuu fi aadomee qabatee bahuu isaa irratti maal fakkaatan haaraa jette kun? Kan haaraa kun dhugaatti argam biyyaa ba'e ammata wakan immoo waggaa baay'een ture biyya ala kanatti kaasetti hojjechuun hedduu rakkisaadha. Resource namaan qabdu yookaan immoo qabeenya namaa kan walaloo as deeggaruu haa ta'u akkasii jalaa qabu haa ta'u kan meeshaas tumu dibbeessituu haa ta'u kanaaf bara dheeraa fi haalli naaf mijateen turre kanaaf walleen ammaan tana sirbe kan ammata 10 faana na wajjin turanidha kan ammata 9 na wajjin turanidha kan immoo amma dhiyoo kana erga biyya deemee ijoollee ciccimoo kan achitti waliin sarinaa kennanii akka caalufaa fi ijoolleen ciccimoo biroo akka simeedamee amma walloo fi yeedaloo barreessuudhaan beekamu fi kanneen biroollee ijoollee caalaa jedhamu kan jireenyaa jedhamu amma karaa itti taphachuun beekamu kanneen jalatti hirmaatan kaachitti naa kennanii jira. Kaan immoo kan ofii kiyyaa qopheessa akkuma isin jedhe illeen hin barreessaa waan barreessu kana hundumaa immoo ofii kiyyaa yaada nam tokko otoo hin taane namoota adda addaa irraa fudhachuu waan dirqama ta'ee fi waan kana waan uummataaf hojjettuuf namoota adda addaa irraa kan hin fudhadhe kan amma akkuma dursiin jedhe bakka jaayyaa mallandaan jiru kanallee kan wajjin qopheessineetu jira. Walleen amma akka duraarraa waa hedduudhaan adda tokkoffaa muuxannoo ati yeroo wallee keessa yookaan immoo sirba keessa turtu muuxannoo ati waltajjii irratti argattutu jira. Umuriidhaan haga bulaa deemtu waan ati argattutu jira. Bilchina walaloo akka taasitti barreessitu jira. Meeshaa hammayyummaa jirame muuziqaa kanallee muuziqaa Oromoo kana sadarkaa danda'amin ol guddisuudhaaf waan ati tattaaffatu gootutu jira. Kanaaf ka ammaa kun ka duraarraa kwaalitii isaaniitiin haa ta'u bilchina walalootiin haa ta'u waan namni fedhu xiinxaluudhaan haa ta'u ka duraarraa hedduu adda jedheetiin amana. Akkuma isin jedhe walaloo isaa kan qopheessuu jalqabe yeroon biyyaa bahu waggaa 12 dura kan Naayiroobiitti qopheesse anuma bira ture kaan immoo asittiin erga nas dhufeellee qopheesse kaan immoo Finfinnee ergan deemee akka achitti hojjetanii walumaa galatti kana fakkaata. Tarii nammati qabatte kunis hawaasummaas dinagdees quuqqaa duratti garaadhaa qaba jettees qabatee baha moo maal of keessaa qaba laata? Amma kuni dhugaa dubbachuudhaaf waan inni dhabe hin jiru. Waan dhabe hin jiru yeroo isin jedhu aadaa ni qaba. Sirba ammayyaa jedhan kanallee ni qaba. Duraanuu sirba aadaan Oromoo sirba ammayyaa sinuma qaba jedheetiin nama nagaruu sirba ammayyaa kana akka haala gaariitiin qophaa'ee jirutu jira. Ijoolleen dardara yookaan shamarran akka gaariitti itti dhiichisuu danda'an jechuudha. Gara bira qorramee afaan Oromoo yoodha. Akkatti muuziqaa ammayyummaa kana akkasitti hojjetamee ni ta'a akka jedhudha. Sanallee hojjennee jirra. Kan biraa immoo akkuma isin jedhe dararamaa fi gidiraa fi rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru kan ibsu haala adda addaatiin as keessatti hammatamee jira. Aadaan hammatamee jira. Namoonni immoo umuriin illee chisiqan namoonni maanguddoon yookaan sheekotiin yookaan namoonni amantiillee ka itti jechuu danda'an karaa bitti kadhatan to'as keessa jira. Akkaan yaadattii fi akkaan abdaddutti namni wallee nama baase kana keessaan akkuma sadarkaa isaatti namni waan barbaade ni argata jedhee tan abdii guddaa qaba. Meemma dhaggeeffattoota keenyaaf aadaarraa tokko nu dhageessimee dursiiti.
kan jaalalaa haa ta'u kan akkatti dhugeeffatan haa ta'u mee dura ka jaalalaa irraa kaanume ayeka adarra sirba geelloo sanyoon sin dhageessise tole arfaasa guute deddeessi damaaluleeko guute riikicharra yaaye namummaan deegoyyeessi damaaluleeko si arginaani wayyaaye laqaamte tanachi deemaa damaaluleeko biyyaa kumsa gaara leeka baraana fuute qalbii koo damaaluleeko takka kolfa takka seeka Oto eroni badino gatiin kormaa digdama laal gatiin kormaa digdama ano badee waan qabuuso maafan ormaan jibbamaa soo maafan ormaan jibbamaa ka jiru akkasuma jeetti tufuugan sirbi kun nama baadiyyaatti dhalatee guddatee keessattuu nama olii tikseef waa yaadachiisuu qaba gama dhaabbatanii gamana tuggaa sirban Kabirao loti kajedu mo sirbitetta kan baha Oromia Hararge. Loti kajedu sirbera ma loti kajedu wan sirbe fi heddu naga hada namoti heddu naga fadani turani sirbu kun dugasi muda heddu jalatama da walle lama fa kesatti loti kajedu kana fi bashanana me kajedu kana ni be kam heddu namon heddu jalatan ture waan si ajaa'ibu kan warri muuziqaalee naadhaa ana hojjeta irratti wallolaa turani sirba kan isaan lamaan hin jaalatu yoon isa tokko bira zaqu lootii irra deebiinaan jedha isa lammaffaa bira siroon naqu warra kiiboordii taphate wallee adda addaa hireetiif hin kennee fi kanaaf namoonni adda addaa yaada wannaa kennanii fi gamti televezyiinii Oromiyaaf maal kanarraallee sirba san namni hin jaalataa sirba san kottuun waraabi waan jedhanii fi yaada nama fudhachuun gaarii akka jedhudhani irra deebee remix godhe garuu waasi dabalee lootii gajibsan sirbe. Kadurii keessaa fidde jechuudha lootii jedhamu. Lootii amma kadurii keessaa finneeti muuziqaa isaallee wayyeessineeti zeema maal yaadaloo isaallee itti daballeeti sirbi kudhan haarawaa sirba lama remix godhe kadurii keessaa maaliif walleeleen durii muuziqaan isaallee baay'ee gad bu'aadha kwaalitiin isaallee sagaleen isaallee baay'ee gad bu'aa waan ta'eef wallee jaalatamu akkasitti suutan wanti barana jabanaa kanatti dabarsaa deemu. Mee amma gurra irra nuu buuftaare ishee. Oma rakkoon hin jiru akkuma isin himee sagaleen kee baay'ee cufamee jira qufaan naqamee jira haaguma danda'u waan. Addaarraa lootii gaddachaafte addaarraa lootii gaddachaafte. Shasha goote martuu faffacaafte addaarraan karmaa gaddachaafte addaarraan karmaa gaddachaafte shasha goote garaana roraafte sirbi aadaa urrumsuudhaa fi daddaayisa ragadaa fi elemaa waan nama raasa sirbi aadaa urrumsuudhaa fi daddaayisa ragadaa fi elemaa waan nama raasa wali buune shaggooyee shanii galle gammachuu fi jaalalaani. Addaarraa lootii gaddachaafte addaarraa lootii gaddachaafte shasha goote martuu faffacaafte addaarraan karmaa gaddachaafte addaarraan karmaa gaddachaafte shasha goote garaana roraafte. Sirbi aadaa urrumsuudhaa fi daddaayisa ragadaa fi elemaa waan nama raasa sirbi aadaa urrumsuudhaa fi daddaayisa ragadaa fi elemaa waan nama raasa wali buune shaggooyee shanii galle gammachuu fi jaalalaani addaarraa lootii gaddachaafte addaarraa lootii gaddachaafte shasha goote garaana roraafte.
Kajian tu. Galatoomii artistii Kumala addunyaa turtii kee simbirtuu faana itti fufa. Mee Kumala aartiin Oromoo eessa ga'eera jettateeti? Bara amma waggaa 12 akkas dura biyya timbee jettee amma immoo biyya galtee dhuftee biyya alaa wayita turtes immoo inuma quba qabda ka jedhu nabdadha. Haala biyya keessaas agarteetta amma tokko amma. Mee aartiin Oromoo achumatti sirbaa jira moo olii qeera moo gara duubaatti deemaa jira laata? Yoon illee dandeetti qabadhe kan xiinxala guddaa kennuu dadhabe aartiin akka meeshaa zabanaa jiruu fi akka namoonni muuxannoo qabanii yookaan immoo wallee taphatanii yeroo taphatanii gama meeshaa muuziqaatii fi ijoollee ciccimoo illee amma biqiluudhaanii fi wanti taphatamu hedduu waan kwaalitii qabu ka duriirra. Gama biraatiin wanni afaan Oromoo fi aadaa Oromoo fi aartii Oromoo duubatti argise waan hedduutu jira. Magaalaa irratti jechuudha. Magaalaa irratti fi dur mana muuziqaa hedduutu jira kan ijoolleen yeroo wallee Oromoo qopheessan irraa bitee bakka hundaan ga'uu fi amma wanni sun hedduu hin jiru. Kanaafi aartiin Oromoo sun bakka yaadame sana akka yaadame sanatti uummata bira raabsameetu uummanni argateetu hin jiru. Kun immoo sababa adda addaa qabaachuu mala meemoriidha jedhu yookaan waan biraati jedhu uummanni mana muuziqaa immoo sirba Oromoo akka durii san sirboota warraaqsaa ijoollee murtaa'eetu hojjetama sirboota warraaqsaa fi sirboota akka durii sanii kaayyoodhaaf sirbamu yookaan immoo of kenniteetoo wallistu sanii baay'inaan mul'ataa hin jiru. Manni muuziqaa maxxansee ijoolleedhaaf raabsu hin jiru. Ijoolleen biyya keessa jiran dandeettiidhumaa fi ogummaa qabansanii ofirratti hirkataniiti ofuma isaaniitii waan qaban gurguratanii yookaan immoo nama kadhataniiti magaalarra ofuma isaaniitii mana muuziqaa tokko akkanaan raabsan gochiisan. Kun immoo bakka yaadame ga'uu hin dandeenye akka durii san namni waan aartii Oromoo san argatee bitatee ijoollee Oromoo kanallee guddisuu hin dandeenye. Gama biraatiin miidhaan ijoollee Oromoo irra ni ga'a. Maaliif namni irraa bituu hin jiraanne manni muuziqaa seeraan raabsuuf hin jiraanne keessaa ijoolleen biyya keessatti hojjetaa jiran baay'ee rakkoo guddaatu jira. Gama kanaan ilaala kwaalitiin muuziqaa hojjetamu kan duriirraa hedduu wayyoomina yoo ta'u akkaataan immoo waan san sappoorti godhu wanni tokko hin jiru. Yeroo ammaa wanni aadaa Oromoo sappoorti godhu ijoolleen Oromoo akka mana muuziqaa wallee baasanii uummata biratti beekaman wanni sana sappoorti godhu hedduun hin jiru. Akka kanatti ilaale wanni na ajaa'ibe biyya keessatti wanni hin dabalinii buna irraa qabee bunaatti dhugdu yookaan immoo shaayiidhaatti dhugdu irraa qabee wanni hin dabalin hin jiru. Dur biddeen shiroo tokko nyaachuudhaaf qarshii 3 fi saantima 50 kaffaltaa. Amma sanyi shiroo tokko nyaachuudhaaf qarshii 26 waggaa 20 keessa wanni hin dabalin oraan biyyaan bahin jechuudha. Wanni hin dabalin gatii kaasettaati. Waggaa 16 dura gatiin kaasettaa birrii 12-13 ture. Amma birrii qarshii 10. Kun egaa wanni si agarsiisu aartiin Oromoo ijoolleen Oromoo ni hojjetanii garuu wanni sana sappoorti godhee bakka saniin akka aadaa Oromoo guddatu instituutioniin immoo wanni ijaarameetu jiru waan jiru natti fakkaatu. Gama kanaan ilaala yoon dogoggoruu baadhee akkasitti ilaala. Mee gara dhumaatti deemaa jirra gaaffiif deebii keenya jechuudha. Mee aartistoonni biyyaa bahan immoo biyya keessatti haalli mijachuuf erga dadhabe biyya alaa erga bahanii yoo maal godhaa jiru sitti fakkaata? Tarii rakkina amma tuttuqame kana irra dhaanuudhaaf wanti tattaafatan jira moo cal jedhanii jireenya mataa dhuunfaa jiraataa jiru moo akkam wayyallee jetta artisti Kumala kana keessaa bahuudhaaf gama isaaniitiin abbaan ogummaa isaanii waan ta'aniif? Amma ani akka yaadutti wannummaan aartii jedhame iyyuu yoo aartiin kan hojjetamu jaalala aartiitii fi aadaa ofii guddisuudhaa fi wallistoonni illee kanarratti hundaa'anii hojjetu. Uummanni illee kana hubachuu qaba. Garuu akkan yaadutti instituushin tokko ijaaramuu qaba. Yoo haalli sana mijeessu jiraate wanni aartii kana sappoorti godhu aartiin kun warra aartistootaatiin akka gaggeeffamu mana naggaaleetiin otoo hin taane biyya keessattis haa ta'u ijoolleen biyya alaa jira waan kana
irratti gahee isaan irraa barbaachisu nurraa barbaachisu waan illee keessan jiran nurraa barbaachisu gochuu qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen biyya keessa jiran hedduu hojjechaa jiranii hedduutti dadhabaa jiranii waan isaan irraa barbaachisu wareegama isaan irraa barbaachisu kafalaa jiru still nuti immoo warri biyya alaa jirru ana dabalatee ani gaheen irraa barbaachisu gochaa jirra jedheetu yaadu waan dhugaadha haadha tokko tokko ni jira biyyarraa fagaattee bahuun akkati waa dalaguu hin dandeenye waan si daangessu ni jira waan biraa dalagdee jiraatta garuu gama muuziqaa kanaan dalaguudhaaf atilis yoo biyya faa deemtee kun akkatti ijoollee argattee hin dalagne malee amma asittan waggaa amata 9 jira biyya adii ergan dhufee biyya Afrikaa gara biraallee amata 3 jira dheeraa soo ergan biyya bahee waggaa 12 wanna quality qabu kan immoo wanna gaarii tokko hojjechuu hin dandeessu biyya alaa keessatti ammoo biyya warra biyya Itoophiyaa keessu gargaaruu fi waan tokko ijaaranii akka aartiin kun guddatu gochuutu nurra eegama garuu sana immoo gochaa hin jirru obsa'uu ta'e malee namuu gama kakkaachaa jira waan hin hubadhee dhufee sanii ijoolleen biyya keessa jiranillee waan guddaa nurraa eegan warra biyya alaa jiru kana keessa. Mee artisti Gumala kaasetta haaraa kana eessa argata namni bitu? Biyyatti mana muuziqaa Turaabsaa biyya alaa kanatti anumatti namoota quunnamee bakka adda addaatti ergaa jira. Asii namoonni akkan erguuf illee barbaadanii biyya adda addaatti namoota adda addaa biratti ni ergaa gara fuulduraatti karaa Feesbuukii fi karaa adda addaan beeksisaa bakka itti argatan ammoo biyyoota alaa jiranitti Ameerikaa fi gara Yurooppii jiran kanatti isaanumatu raabsaa akka dandeetti kiyyaa ganama dhaqqaban godhaa kaayyoon kiyyaa waan kana hedduu itti dadhabee dinagdee hedduu itti baasee ammoo kaayyoon kiyya dinagdee itti baasee waa irraa argachuuf otoo hin taane waan na keessa jiru rakkina dhiphinaa uummanni kiyya keessa jiru keessaaf uummata biyya alaa jiru irraa fagaatee jiru kana xiqqoo dammaqsuudhaaf uummanni Oromoo maal keessa jira ka jedhu walleen achi keessatti rakkoo Oromoo ibsu hedduutu jira. Yeroo baay'ee walleen kee rakkoo fi akka namni jajjabaatu ibsaa so kana akka argatanii fi kaayyoon keenya guddaan namuu akka dhaqqabu kanaaf namni argachuu barbaadu karaa Feesbuukiin kiyyaan qunnamuu danda'a Google godhanii argachuu danda'anii yookaan immoo karaa telefoona kiyyaa 614 jedhanii naas bilbiluu hin danda'anii kanuma kana akka Feesbuukii kumalaadhuma addunyaadhaniitu yoo barbaadan si argatu? Feesbuukii kumalaa addunyaadhanii yoo barbaadan ni argatanii. Telefoona kee irra deebime? Telefoonni kee 614 Galatoomi amma nagaatti nuu jechuuf dhaggeeffattoota keenya waa jedhiitii nagaatti waliin jenneerra. Hayyee waan nagaatti jedhuuni wallee ammaa kana keessa waan ajaa'iba hedduutu jira wanni diinni nu godhu wanni nuyi wal goonu waan ajaa'iba waan jedhutu jira mata dureen kaasitti kanaallee ajaa'iba walaloon kun waggaa 10 dura barreeffamuu eegalee ana fi bakkalcha yaayyaa yookaan abdishee kanama jedhamuun barreeffame ajaa'iba jedha. Ajaiba kan barana nama diba ajaiba dubbiin bara nama diba durin jirre rajiba sabbi abbe chubbuni ebo edurse nama de ajaiba kan barana nama diba yakkama jedhame abbaan nugaa qabu kan miidhee matee miidhama adabu ajaiba kan barana nama diba waraabessa jedhaaree dhaabnaaf fira adurreen hantuutaaf ta'ee seera muraa ajaiba kan barana nama diba anaatu siif beekaa waa'ee kan keessirraa kan jedhun nu dhibee laalaa dubbii bara anaatu siif beekaa waa'ee kan keessirraa kan jedhun nu dhibee laalaa dubbii bara ajaiba kan barana nama diba jedha.
Sirbigeeyyuu ajaa'ibaadha kumala artisti kumala addunyaa yeroo kee fudhattee keessummaa qophii simboo waan taateef simbirtuu irratti baay'ee galatoomi jennaa dhaggeeffattoonni keenyis aadaa Oromoo guddisuudhaaf hunduu gaheesaa akka bahu akka hubatee inni sirbaa jira inni bitee immoo akka gargaaran ka jedhu dhaamsa keenyadha karaa inni argamuu danda'u irratti karaa Facebook isaa ta'uu telefoona yookaan bilbila inni kennateen akka quunnamtan abdii godhanna. Artisti kumala addunyaa yeroo kee fudhattee waan waliin turteef guddoo galatoomi siin jedhaa fayyaa ta'e. Baay'ee hedduu galatooma fayyaa taasillee hiree kana naa kennuu keessaniif waan inni ifama jedhu baay'ee dhukkubsadhee jira sagaleen koo cufamee jira tarii maal kun sagaluma fokkata akkanaatiin maal nutti qaaqa akkan jenne sagaleen kee beekamaadha lakki sagaleen kee bareedaadha durillee amma jaasi dhukkubuuf malee. Akkam jirta fayyaa yaabontuu karaa baadiyyaatu guyyaan gammachuu dhiyaate wal arguun keenya yootu. Hanga baay'ee kooti booddaa keessaa bifaarri jaalee babalii jabiitu ni booda qabsoo nafiri. Dhaggeeffattoota keenya qophii simboo keessatti yeroo hundumaa kan keessummeessinu aadaa safuu duudhaa achi dhuftee mammaaksa walaloo cigoo afoola Oromoo kanaaf kan kana fakkaatan xiyyeeffannee kan dagataman yaadachiisuudhaaf kan hin beekne barsiisuudhaaf dhaggeeffattoota keenyas waan tokko irraa hubatu jennee kan amanne isiniin gurraan sin gahuudhaaf kan xiyyeeffannee irratti hojjennudha. Har'aaf artisti kumala addunyaa waliin turre qophii simboo keessatti. Kanaaf namoonni dhimma Oromoo irratti karaa qophii simboof ta'a jettan karaa teessoo keenyaa radio@simbirtuu.com yoo nu ergitan isin keessummeessina. Hanga ammaatti waan nu dhagaa turtaniif immoo galata qabdu jecha sirbaa nuhoo kana sin affeerree jirra.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kan irraa qabannee dhiyaanne mara osoo hin hambifatin isin biraan geenyee jirra. Kan nu hafe yoo jiraate nagee isinitti dhaammannee baallamaan gargar galuu qofa. Hanga torbee qophiilee biraatiin walitti deebinuu nagaa fi gammachuu keessa akka nu turtan kan hawwinu Dassuu Duulaa, Gammadaa Baroodaatii fi Ilillii Bilisummaati. Sallame, sallame,